Ashama and welcome back to lesson 4 of season 2 of Coco Presents Afan Oromo Lessons. Barumsa Arfafa. Lesson 4. Barumsa Arfafa. Lesson 4. Bilbila phone calls. Bilbila phone calls. In this lesson, we will look at how people converse during a phone call. Hello, Obsada. Hello, this is Obsa. Hello, Obsada. Hello, this is Obsa. Hello, Obbo Biqilaadha. Hello, is that Mr. Biqila? Hello, Obbo Biqilaadha. Hello, is that Mr. Biqila? Obbo Fayyisa haasofsiisuu danda'a laata? May I speak to Mr. Fayyisa? Obbo Fayyisa haasofsiisuu danda'a laata? May I speak to Mr. Fayyisa? Dhaamsa yookaan erga itti naaf himu dandeessa? Could you give him or her a message? Dhaamsa yookaan erga itti naaf himu dandeessa? Could you give him or her a message? Dhaamsa yookaan erga kaa'uu nan danda'a? Can I leave a message? Dhaamsa yookaan erga kaa'uu nan danda'a? Can I leave a message? Sa'aatii meeqatti bilbilu? What time should I call? Sa'aatii meeqatti bilbilu? What time should I call? Lakkoofsichi qabamee jira. It is engaged. Lakkoofsichi qabamee jira. It is engaged. Namni kaasu hin jiru. Nobody answered. Namni kaasu hin jiru. Nobody answered. Eenyu jedhu? Who is calling? Eenyu jedhu? Who is calling? Meetiin jedhama. It's Meeti speaking. Meetiin jedhama. It's Meeti speaking. Dhiifama si'a tokko. One moment please. Dhiifama si'a tokko. One moment please. Gadi ba'ee jira. He has gone out. Gadi ba'ee jira. He has gone out. As hin jirtu. She is not here. As hin jirtu. She is not here. Ayyaantu bilbiltee turte naa jedhin. Please tell her Ayyaantu had called. Ayyaantu bilbiltee turte naa jedhin. Please tell her Ayyaantu had called. Booddee bilbiluu dandeessa. Can you call back later? Booddee bilbiluu dandeessa. Can you call back later? Dhaamsa yookaan ergaa fudhachuu danda'a? Can I take a message? Dhaamsa yookaan ergaa fudhachuu danda'a? Can I take a message? Dhaamsa ni qabda? Would you like to leave a message? Dhaamsa ni qabda? Would you like to leave a message? Boodaan bilbila. I will call back later. Boodaan bilbila. I will call back later. Lakkoofsi koo Duwwaa 987 34 56 Duwwaa. My number is 0987 34 56 00. Lakkoofsi koo Duwwaa 987 34 56 Duwwaa. My number is 0987 34 56 00. Dhiifama lakkoofsa dogoggora irratti bilbilte. Sorry, you dialed the incorrect number. Dhiifama lakkoofsa dogoggora irratti bilbilte. Sorry, you dialed the incorrect number. Waayita achi geessu na bilbili. When you arrive, give me a call. Waayita achi geessu na bilbili. When you arrive, give me a call. We will now use all the phrases we have looked at thus far to construct wholesome conversations. Fakkenya, example. Fakkenya, example. This is a conversation between Helen and Biqila. Helen. Hello, Helen da. Maal si gargaaru? Helen. Hello, this is Helen. How can I help you? Biqila. Hello, Biqila da. Fayyisaa waliin haasa'uu danda'a? Maaloo? Biqila. Hello, this is Biqila. May I speak with Fayyisa, please? We will now continue with the conversation. Helen, dhiifama si'a tokko waliin isin agarsiisa yookaan dhiifama al tokko waliin isin qunnamsiisa. Helen, one moment please. I will put you through.
Helen, dhiifama obbo Biqilaa fayyisaan amma walga'ii irra jiru. Dhaamsa ni qabdanii yookaan dhaamsa kaa'uuf barbaadu? Helen, Mr. Biqila, I am sorry, Fayyisa is in a meeting now. Would you like to leave a message? We continue with the conversation. Biqila, eeyyeen, hamma dandeetti dafii akkanaaf bilbilu itti naaf himta. Waan ariifachiisaadha. Biqila, yes, could you ask him to call me back as soon as possible? It's urgent. Helen, eeyyee, nan danda'a. Inni bilbila kee qaba? Helen, of course, does he have your number? Biqila, lakkoofsa iddoo hojii kooti qaba. Garuu mee dabaltaan kan dhuunfaa koo siifan kenna. Kunoo. Biqila, lakkoofsa iddoo hojii kooti qaba. Garuu mee dabaltaan kan dhuunfaa koo siifan kenna. Kunoo. Duwwaa 9 87 34 56 duwwaa. Biqila, he has my office number, but let me also give you my cell. It's 0987345600. Helen, mee deebiseen siif dubbisa. Duwwaa 9 87 34 56 duwwaa. Helen, let me read that back to you. 0987345600. Biqila, sirriidha. Galatoomii baay'ee. Nagaatti. Biqila, that's right. Thanks a lot. Bye. Helen, nagaatti. Helen, goodbye. Gilgala, exercise. Gilgala, exercise. Please take the time to practice translating each English phrase into Afaan Oromo by yourself. Question 1. Who is this? Question 2. My phone number is. Question 3. Can you call back later? End of lesson. Galatoma and thank you for joining us for yet another round of Kako Presents Afaan Oromo lessons. Please feel free to drop us any email at kakoofficial@gmail.com. You can also find us at Kako Official on Facebook, Telegram, Instagram, TikTok, Twitter, and LinkedIn. Galatomi, Nagati.